paartileen siyaasaa mormitoota 4 kanneen naannoo Tigraay keessa socho'an hiriira itti gaafatamaan nageenya naannichaa ugguran cimsanii qeeqaniiru. Har'a gamtaan ta'uun ibsa gaazexeessotaaf kennaniin bakka bu'oonni paartii walabummaa Tigraay Saalsaayii Wayyaanee koongiresii biyyoolessaa Tigraay guddittiif paartii Areenaa Tigraay murtee kana heera mootummaa kafaallessu jechuun qeeqaniiru. Fulbaana 10 bara 2024 ittaanaa bulchaa bulchiinsa yeroo ka Tigraayiif itti gaafatamaan nageenya naannoo leetanaal jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsa yeroos ta'e abut hiriira wal morkatu nageenya naannichaa balaadhaaf kasaaxilu jechuun ugguran. Sana duras jeneraal Taaddasan sababaa nageenyaaf jecha hiriira siyaasaa wal falmu dhorkaniiru. jeneraal Taaddasa Warrada bulchiinsi yeroo ka Tigraay muudama aangawoota haaraa yeroof akka dhaabu gaafataniiru. Haaluma kanaan hooggansi abuut waa'ee qindaa'ina bulchiinsa yeroof bakka bu'ummaa isaa irratti mari'achuuf gaaffii dhiyeessillee akka dhaabu gaafataniiru. Wal dhibdee murnoota abuut gidduutti deemaa jiruun wal qabatee qaamni nageenya naannichaa walaba akka ta'u gaafataniiru. Hordoftoonni amantaa Ortoodooksii Itoophiyaa magaalaa Allaamaxaatti argaman waldaan Ortoodooksii Tigraay inni membere Salaamaa jedhamu muudama kennaa jiraachudhaa fi caasaa diriirfachaa jiraachuu isaa mormuudhaan kaleessa fulbaana 5 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaa 17 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hiriira taasisanii jiru. Sinodoosiin naannoo Tigraay erga wal waraansii dhaabbatee booda bulchiinsa raayyaa Allaamaxaa jedhamee beekamu keessatti bakkaawwan wal waraansaan dura naannoo Tigraay jala turan aanaalee 5 keessatti hooggantootaa fi tajaajiltoota 20 ta'an haaraa muuduudhaan caasaa diriirfachaa jiraachuu isaa akka diriirfachaa jiru kan ibsanii jiraattonni naannoo magaalaa Allaamaxaa gochichi mirga amantaa sarbuudha jechuudhaan ibsanii jiru. Erga waliigaltee Piriitooriyaa mallatteeffamee booda sinodoosii biyyaalessaa Itoophiyaa jalatti akka bulu kan ibsanii hoogganaan dhaabbata lallaba biyyaalessaa liqe siyyumaat Haftaamuu Ayyenee naannoo raayyaa Allaamaxaa aanaalee Wooflaa Ziitaa yookaan Zaataa akkasumas magaalota Allaamaxaa fi Korem keessatti hooggantoonni haaraan sinodoosii Tigraayin muudamuu isaanii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman hojii raawwachiisaan sinodoosii membere Salaamaa Tigraay Abuune Aragaawii deebii kennaniin dhimmicha irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatanii bakki sun garuu wal waraansaan dura naannoo Tigraay jalatti akka bulaa ture akka beekan ibsanii. Waldaa Ortoodooksii Itoophiyaatti barreessaan sinodoosii liqe Birahaanaat Abbaa Takle Yaareed dhimmicha irratti akka deebii kennan gaafatamanii odeeffannoo akka hin qabne ibsuu isaanii Masfin Arraagee gabaaseera. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo itti aantuu pirezidaantiin yuunaayitid isteetsii fi kaadhimamtuun pirezidaantummaa kan paartii dimokiraatotaa Kaamaalaa Hariis hoggansa Israa'elii fi qabanu ammayyuu cimsanii itti fufuu isaanii dubbatanii jiru. Oduun kun kunuutu bal'inaan. Iraan amalli yaaddessaan isheen yuunaayitid isteetsiif michuu ishee Israa'el irratti agarsiifte morkattoonni pirezidaantummaa kan yuunaayitid isteetsi Kaamlaa Hariisiif Doonaald Tiraamp dhimmoota imaammata alaa irratti fuulleffatan keessaati. Kaadhimamtuun pirezidaantii paartii dimokiraatotaaf ittaantuu pirezidaantiin Kaamlaa Hariis waa'ee Iraan yaada gabaabaa ta'e yaada tokko irratti fuulleffatan kunis waa'ee ittisaa ture. Kana beekaa humnooti keenyaaf dantaa keenya shororkeessota Iraaniin deeggaraman irraa ittisuuf tarkaanfii barbaachisu fudhachuurraa boodatti hin jedhan. Falmii mormituu isaanii pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp waliin geggeessan irratti deeggarsa Israa'eliif qaban innaa dubbatan Iraan karaa bakka buutota ishee balaa isheen Israa'el irraan ga'uu maltu Israa'el akka ofirraa ittistu nan deeggaraa jedhan Haaris. Bulchiinsi Baayidaniif Haaris Israa'el haleellaa qilleensarraa Iraan baatii eblaa keessa raawwatte kan kanaan dura argame hin beekne ittiin jedhe Israa'el akka ofirraa ittistu gargaaree jira. Tiraamp innaa pirezidantii turan amala Iraan hamaa ta'e irra uggura kaa'uu isaanii cimsanii hubachiisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hayyee amma immoo gara gaanfa Afrikaatti deebinaa hoogganaan Igaadi Dr. Warqinee Gabayyoo Moqaadishoo daawwatanii jiru. Dhaabni isaaniis hariiroo Soomaaliyaa wajjiniin qabu akka cimsee itti fufuudha kan dubbatanii gabaasni kunis kunuutti bal'inaan. Hoogganaan Igaad Dr. Warqinee Gabayyoo erga Soomaaliyaan ni loogu jechuun himattee ji'oota booda wixata har'aa Maqdishoo seenaniiru. Dr. Warqineen simannaa kanaaf aangawoota Soomaaliyaa galateeffatanii dhaabbati isaanii qormaata Soomaaliyaa mudatu keessatti gahee ijaaraa ta'e akka qabaatu dubbatanii jiran. Igaad hoogganaan isaa olaanaan daawwannaa sirnaaf Maqdishootti argamuudhaan mootummaa federaalaa waliin marii sadarkaa olaanaa akka geggeessullee beeksisee jira. Daawwannaan kun Igaad hariiroo Soomaaliyaa waliin qabu cimsuuf nagaa tasgabbii badhaadhina gaanfa Afrikaa tarkaanfachiisuuf cicha hin raafamne qabaachuusaa irra deebi'ee mirkaneessaa jechuudhaan Igaad maxxansa ofii X kan duraan Tiwiitar ture irratti barreessee jira. Dr. Warqinee akka simataniif mootummaan Soomaaliyaa ministeera dhimma alaa Ahmed Mo'aalim Fiiqii buufata xayyaara Maqdishootti ergee jira. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa akka jedhetti mariin Dr. Warqinee waliin taasifamu katumsa guddisu nageenya naannoo jijjiirama qilleensaaf giddugala ga'umsa dinagdee qabiinsa galaanaaf qabeenyaa bishaanii Soomaaliyaa isa jalqabaa hundeessuu irratti kafuulleffatu ta'a. Fiiqiin Warqinee waliin ta'uudhaan haasaa taasisaniin Igaad dhimmoota naannoo furuu keessatti gahee guddaa akka qabaatu abdiin qabaa jedhan. Haalli nuyi fi mootummaan ollaa keenya Itoophiyaa kan Igaad jalqaba irratti ejjennoo gaarii qabate irratti mari'annee jirra. Akkasumas biyyoonni lamaan miseensa waan ta'aniif jecha furmaata fiduu ilaalchisee Igaad irratti itti gaafatamummaatu jira. Igaad biyya Soomaaliyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaa cimaa qabu itti fufa. Dhimmootii naannoo furuufillee qooda gama isaanii ni ba'u jedheen abdadha. Dr. Warqineen rakkoo Soomaaliyaa mudate ilaalchisuudhaan Igaad gahee ijaaraa ni qabaata jechuun waadaa seenaniiru. Naannoon keenya yeroo ammaa qormaatatu mudachaa jira. Qormaanni hedduu keessa jiraatus uummanni keenya biyyoonni miseensa ta'an 8 nuti obbolaadha. Hireetu walitti nu fide. Eenyullee addaan nu baasuu hin danda'u. Qormaanni dhufe darbuu ni danda'a. Kabajamoo rakkoo Soomaaliyaa mudate keessatti Igaad hiree ijaarsaa akka qabaatu isiniif mirkaneessuu nan danda'a. Dr. Warqinee Gabayyoo hoogganaa Igaad ta'uudhaan xumura bara 2019 kan filataman yoo ta'u dippiloomatii lammii Keeniyaa Mahabuub Maalimiin bakka bu'an. Yeroo sanatti gamtaa kana hooggantee kan hin beekne Soomaaliyaan ministeera dhimma alaa duraanii Abdusalaam Omar Hadilee akka dorgomaniif dhiyeessitus Warqineedhaan injifatamaniiru. Hayyee amma immoo gara walakkeessa bahaatti darbinaa erga haleellaan misaa'elaa Israa'el irratti raawwate booda biyyi isaanii deebii cimaa akka kennitu muummichi ministeeraa Beenjaamin Naatinaahuu ibsanii jiru. Yeroo lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru babal'achaa deemaa jiru kanatti gareen hidhattoota Huutii inni Iraaniin akka deeggaramu himamuu fi Yemen keessatti socho'u haleellaa misaa'elaa sana raawwachuu isaa beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Arash Araba Saadii VOA'dhaaf qopheesse akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Sanbata kana walakkeessa Israa'elitti naannoo Moodiin jedhamutti abiddi xiqqoon qabatee ture. Kunis kan uumame erga misaa'elli baalaastikii saffisaan fageenya deemuu danda'u garee Iraaniin deeggaramuu fi Yemen keessa socho'aa jiru Huutiirraa dhukaasame booda fageenya kiiloomeetirii 2,040 irraa. Birgaadeer Jeenaraal Yaahaa Saaree dubbii himaa garee Huutiiti. Ibsa isaanii dhaabbata oduu Ansuwaar Allaa jedhamuu fi kennaniin. Yommuu kabajiinsi guyyaa tarkaanfii eebbifamaa onkololeessa torbaatti fudhatame dhiyaachaa jiru kanatti diinonni Israa'eloonni haleellaan dabalataa akka isaan mudatu eeguu qabu. Kunis sochii deeggarsa uummata Falastiin hacuuccaa jala jiranii kan dabalatudha. Jeeneraalichi yommuu waa'ee onkololeessa torbaa dubbatu waa'ee haleellaa shororkeessummaa garee Hamaasiin raawwatame namootaan 1,200 ajjeese lammiilee Israa'el 250 humnaan butee fudhate sana eeruu isaati. Sababa haleellaa Hamaas kanaan tarkaanfii deebii Israa'el fudhatteen lammiileen Palestaayinii 10,000 lakkaawamanu ajjeefamaniiru.